har'a Jawaala keessa yeroo bitattan akkasuma jechuudha namni tokko yoo bitee isinii fide jechuudha Jawaalli sun Asliidha moo Chaayinaadha moo akkasuma ammoo shaashaan isaanii dalagamoo iskiriin isaanii dalagamoo taachingiin isaa viidiyoon isaa sagaleen isaa jechuudha hundumti ni dalagamoo akkamittiin osoo namaan laalaa hin jenne ufumaa keessanii wanta kana cheekii gootanii yookiin bitachuu yookiin fudhachuu akka dandeessan isin argisiisa waan kana namni hundi baruun dirqama jechuudha obboleeyyan kiyya. Okay. Aappii gadi buufattanii poonima keessan keessa galtan jechuudha manuma bilbilaa kana keessa seentanii maal jettanii maal jechuu qabdan seetanii tokkoffaa irratti Jawaalli keessan Asliidha moo Aslii miti ta'uu wanti dura ilaaluu qabdaniini asiini jechuudha najmaa gootanii murabbaa gootanii jechuudha duwwaa gootanii jaha gootanii asitti murabbaa dabaltan haala kana eega galchitanii dhumarratti murabbaa haala kanatti eega gootanii inni isin galchi asirratti wanti beekuu dandeessanii laala amma Chaayinaa Jawaalli keessan Chaayinaa gaafa ta'e kun isinii bahuu hin danda'u isinii galee tokko ni baha garuu lammaffaatti isinii baha amma Jawaalli keessan haala kana yoo akka kana isinii bahe akkuma argitan lakkoofsa tokko Jawaalli kiyya kun amma Asliidha isinii galee garuu ammoo as keessa Asliidha wanta rakkoo isaallee isin argisiisaa jechuudha bakka kana yoo laaltanii aslummaa Asliidha garuu shaashaan isaa karbaana moo karbaanaa miti taajingiin isaa karbaana moo karbaanaa miti waliin ilaallaa jechuudha haala kana yoo isinii baase Asliidha yoo ammoo haala kana gongumaa isinii hin baafne lakkoofsuma kana qofa akkana isinii baase Jawaalli sun Chaayinaa isaa baruu ta'uu isaa ni beektu jechuudha kanaafuu dhiistanii bira deemtanii kana isinii baase bitachuu dandeessan jechuudha inni tokko sani lammaffaan ammoo Jawaala keessa wanta kaameraa isaa taachingii isaa hunda isaa cheek gootanii wajjin baasuudhaaf maal gochuu qabdanii najmaa gootanii murabbaa gootanii duwwaa gootanii jechuudha haala kanattiin ammas najmaa gootanii dhumarratti murabbaa kanatti dabaltan yoo Aslii ta'e isiniif ol baasa jechuudha yoo amma kana gootanii laala amma kiyya baasuu hin danda'u maaliif jennaani iskiriimiin isaa taachingiin isaa kun karbaana Jawaalli kiyya kun haala kana yoo isin hin baafne Jawaalli taachingiin keessan kun jechuudha akka qubaan akkana tuttuqtan kun karbaana ta'uu isaa shaashaan isaa asirra ni beeytanii jechuudha obboleeyyan kiyya yoo Aslii ta'e ammoo haala itti baastaniin ammoo asumaan isin argisiisaa jechuudha obboleeyyan kiyya. Yoo ammoo Aslii rakkoo takka hin qabaanne ammoo eega haala kanatti hin gootanii isin argisiisaati kottaatuma hanuma faana turaa jechuudha obboleeyyan kiyya. Okay. Tani haala kanatti najmaa gootanii murabbaa gootanii duwwaa najmaa gootanii akira murabbaa irratti gootan haala kanatti isin fidaaf jechuudha obboleeyyan kiyya. Okay, amma eega karaa kanatti isin fidi as keessa deemtanii kanneen guutuu keessaa filattu jechuudha. Fakkeenyaaf taachingii isaa kana dirqama kana laaluu qabdanii jechuudha as keessa deemtanii rikoordii isaa kaameraa isaa yaani bifa isaa hunda as keessaan cheekii godhachuu ni dandeessa jechuudha. Kanneen hunda keessaa eega cheekii godhattanii booddee ammoo irra hedduu as keessatti wanti ilaaluu qabdan ammoo taachingii isaa jechuudha obboleeyyan kiyya. Taachingii isaa kana ilaaluun dirqama. Taachingii jechuun amma fakkeenyaaf taachingiin kun akkuma argitan roga tokko lama afurii hamma shanii jidduu keessaa kanas inni guutan jechuudha quba keessan akkana rooftanii kana hunda yoo isinii guutame ofumaan duuba isin deebisa yoo ammoo tokko asuma keessa deemsoma kanatti kana guutan as keessaatti tokkochillee isinii guutamuu dide shaash yookiin taachingiin keessan kun iskiriimiin isaa kun rakkoo qabaachuu isaa ni beektanii jechuudha obboleeyyan kiyya akkuma argaa jirtan kanattiin haala kanaan quba keessaniin qabdanii guuttanii jechuudha eega guuttanii kanneen hundayyuu arfan maazanii isaa kana arfaniyyuu ni guuttuu jechuudha yoo guuttanii as keessaa tokkochummaan ka jidduu keessaa hafu ta'e shaashaan yookiin iskiriimiin Jawaala keessanii sun karbaana taachingiin haala amma argitan tokkochi keessaa hafee jira kana yoo akkanatti hin guunne isinii hin guuttamne Jawaalli keessan rakkoo qaba gonguma dhiiftanii keessaa bahuu qabdan jechuudha obboleeyyan kiyya kanaafuu dirqama. Haala kana jechuudha akka isin argisiisan kanatti quba keessaniin guuttanii ilaaltanii jechuudha. Isinii galee haala kanattiin guuttanii eega jettanii yoo kana ofumaan guute akkuma argitan duuba ofumaan isin deebisa kanneen hunda irra deemtanii hundayyuu ispeekarii isaa kaameraa isaa akkasuma vaaloo isaa jechaadha sagalee isaa hunduma isaas keessan cheekii godhatu.